Maaloo dhiifama naaf godhi. Anillee dhiifama siif godheera. Mee faayidaan dhiifamni qabu maaliin? Faayidaa yoo namaaf goone maal arganna? Dhiifama yoo namaaf gochuu dhaabaanneewu mee maal dhabna? Yoo akkam jirtu jaallatamtoonniif kabajamtoonni hordoftoota koo Horror Inspire warri taatan akkam naaf jirtu bakki isin jirtanitti gammachuu qofti isiniif haa baay'atu kanan jedhu hana buleessa keessan diinaariyaati. Tolegaa warri maatii keenyan ta'in like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Tolegaa guyyaa har'aa barnoota baay'ee bareedaa ta'ee fi barnoota jireenya keenya keessatti nu fayyadan jedhee yaaduu isiniif qabadhee dhufeetan jira. Amma barnoota dhuma kootti nafaana turan affeerraa kooti. Tolegaa mee faayidaan dhiifama gochuu yookaan immoo faayidaan dhiifama nama gaafachuu maalinni? Mee jireenya keenya keessatti obboleessa keenyatti dhiifama gochuu dhabneerra, obboleetti keenyaaf dhiifama gochuu dhabneerra, ollaa keenyaaf, fira keenyaaf nama nutti dhiyaatu, nama nurraa dhiiqullee haa ta'u meeqaan isaaniif dhiifama gooneerra nuti? Dhiifama gochuu dhaabaachuu keenyaanoo mee maal miidhamneerra? Jireenya keenya keessatti yoo dhiifama goone waan guddaan nu ta'a. Quraanillee akkanuma wangeelillee ni hima akka nuun dhiifama goonuuf. Mee seenaa tokko wal faana ilaalla. Hanga dhuma isaatti na faana tura. Tolegaa yeroo tokko Ameerikaa keessatti mucaaf haadhatu wal faana jiraata. Mucaan kun hojiin isaa poolisiidha. Yeroo kana haadha isaa duukaa wanta hundumaa haadha isaaf godhu mucaa kanadha. Wanta mana keessaa barbaachisu illee ta'e mana keessaa hojiitiin gargaarsa illee ta'e haadha isaa gargaaru mucaa kanadha. Yeroo kana gaa haadha isaa duukaa akkuma yeroo kaanii wanta ishee barbaachisu hunda raawwatee fi wayyaa seeraa isaa uffatee gara magaalaatti bobba'ee jechuudha. Yeroo kana namtichi shugguxii baadhatee wanta qabdan hundumaas kaa'aa jedhee namoota doorsisaa yeroo arge. Yeroo kana irraa siqee dhaabatee poolisii waan ta'eef meeshaa isaa sana baafatee ni dhaabate. Yeroo kana maallaqa kana fudhatee namtichi kun fiiguu jalqabe. Yeroo kana poolisiidha waan ta'eef dirqama yakkamaa qabuun irra ture waan ta'eef teellaa hattuu kanaa fiigaa ture. Yeroo kana erga fiigee bira ga'etti hattuun sun dhokatee dhaabateera. Garuu mucaan sun hin agarre. Yoggaanni fiigee dhaqee bira ga'u utuu poolisiin sun hin argin honnee poolisii sanaa rukkutee baqatee sokkee. Yeroo muraasaa booda haadhatti bilbilamee waa gochuu hin dandeenyu baay'ee gaddina. Mucaan kee boqoteera. Sagalee jedhu dhageesse. Nama umuriin deemeerudha. Baay'ee gadditee baay'eetti dhagahame. Baay'ee ergatti dhagahame boo'icha kana irraa damdamachuullee hin dandeenye. Mucaa ishee deemtee awwaallattee gadditee gaddateesse. Namtichi itti dhokaase kun ni qabame yeroo muraasaa booda biyya teknooloojiin guddate waan ta'eef. Yeroo kana namtichi kun mana hidhaa. Yeroo kana jaartiin kun harmeen kun baay'ee gaddite. Gadda ishee sanarraa dandamachuu hin dandeenye. Garuu gaddi guddaan kun akka inni mucaa isheef hin deebisne ni beekte ture. Yeroo kana poolisoonni bilbilanii baga gammaddee kan mucaa kejjeesse waan qabamee jiruuf kottuuti himata itti banii jedhanii. Yeroo kana tole jettee akka guyyaa 2-3 yaaddee ni deemte. Gaafa deemtu namticha mucaa koo na jalaa ajjeese kana, namticha tokkicha koo na jalaa ajjeese kana otoo murtoon ittiin dhiyaatiin dura qaamaan argee taphachiisuun barbaada. Kanaaf naaf eeyyamaa jettee poolisota gaafatte. Yeroo kana isaanillee ni eeyyamaniif. Akka xiqqoo guyyaa biraa beellamanii fi gaafa deemte dhattu wanta argite amanuu hin dandeenye. Baay'ee boosee baay'ee gadditee wanta argite kana amanuu hin dandeenye. Baay'ee itti dhagahame. Yeroo kana gaafa mucaa kana ilaaltu mucaan kun hattuun kun dhaabbiitiin illee ta'e kilerii wal fakkaatu turan mucaa ishee sana du'e duukaa.
baay'ee itti dhaga'ame. Yeroo kana maaf mucaa koo ajjeeste jettee gaafatte afaan ishee keessaa. Namtichi illee sammuu ceephootiin ollachaa baay'een gadda. Ana ajjeesuuf barbaadee miti. Dirqama na biraa deebuu dinnaanan itti dhokaasee jedhe. Boo'aa. Yeroo kana gaa an tokko jedhee jalqabame. Tole gaa amma mucaan koo maal akka naaf godhu beektaa jette. Mucaan koo inni na jalaa ajjeeste naaf hunda kooti. Iddeenni gaafa inni du'e irraa kaasee waa tokko jireenya koo keessatti argadheen beeku boo'icha alaa jette. Namtichi illee rakkoon ofirraa hir'isa jedheen rakkoo sitti dabaluu koof baay'een gadda jedhee boo'icha jalqabe. Mee maal taate jettee gaafatte. Mucaa kootu baay'ee dhukkubsataa. Mucaa koo sana dirqama yaalsisuuf wanta murteessuu qabu nama hatuudha. Yoon hidhamillee mucaan koo maallaqa sanaan yaalamee umuriin isaatti naaf dabalamuu barbaadeen kana raawwadhe baay'een gadda jedhe. Garuu mucaa koon hambifadha jedheen rakkoo baay'ee namarra geessise waan ta'eef baay'een gadda jedhee boo'uu jalqabe. Tole gaa ati na ajjeesisi. Akka isaan na ajjeesan bichee naaf goosisi jedhee jaartii kana armee mucaa kanaa kadhachuu jalqabe. Yeroo kana xiqqoo ergatti yaaddee booda ati si ajjeesisee maalan argadha yookaan immoo maalan fayyadamani. As keessatti yooti hidhamtes ta'e yooti duute wanta argadhu tokko hin qabu. Garuu yoo lubbuun jiraatte naanna fayyada ofiisin fayyada jetteen nama dhiba. Yeroo kana gaa inni nama akkasii kanan miidhee jedhee ammallee baay'ee ofitti gaddeen boo'e. Yeroo kana asitti waadaa naaf gali. Ani sin kasasu sin himadhu akkati bilisa baatuun si taasisaa. Ati garuu bakkee mucaa koo buutee maatii kee isa dhukkubsatuu fi haadha warraa kee fiddee mana koo galtee wayyaan mucaa koo uffanni isaa mana jiru sitti ni ta'a waan ta'eef bakkee mucaa koo naaf buuta jette. Bakkee mucaa koo buutee nyaata koos na dandeessaa gatii ifaallee na dandeessaa gatii jireenyaan jiraadhu waggaa muraasa naaf waan ta'eef na jiraachista jette. Yeroo kana tolee jedhee nama akkanaan miidhee jedhee baay'een gadda jedhe. Yeroo booda namtichi kunillee mana sirreessaa sanaa ba'ee harmee namticha poolisii sanaa duukaa jiraachuu jalqabe. Waadaa isaa eegee. Jireenya keenya keessatti haadha harmee kanarraati waan baay'ee baranna. Dhiifama gochuun, dhiifama namaaf raawwachuun jireenya keenyaaf illee duniyaa irratti illee akiraa irratti illee nu fayyada. Lubbuun eegaa jirannullee erga duuneeti nu fayyadaa jechuudha. Rabbillee nutti gammada. Jireenya keenya keessatti namaaf dhiifama gochuurraan dhabuurraan kan ka'e baay'ee miidhamna. Baay'ee wareegama yaraa kaffallaa jechuudha. Nuti immoo wareegama nuti hin barbaachisne kana kaffaluu hin qabnu. Kanaafuu garaa dhiifamaa qabaannu. Obboleessi keenya nutti balleesseera, hiriyyaan keenya nutti balleesseera, firri keenya halagaan nutti balleesseera. Dhiifama godhiif. Yoo dhiifama gochuufii dhaabatte Rabbillee sitti hin gammadu. Atillee boqonnaan argattu. Kanaaf dhiifama godhiif. Garaa dhiifamaa yoo qabaatte milkaa'uu ni dandeessa. Garaa dhiifamaa yoo qabaatte galma yaaddee geessa waan ta'eef garaa dhiifamaa qabaannu. Garaa dhiifamaa qabaannu. Akkanuma barnoota kutaa lammaffaa dhiifamaa jedhuun hanga walitti deemnutti turtii gaarii isiniif hawwa.